yeroo baay'ee namoonni baay'een kan sodaataniif kan dogoggoran ofii isaanii manatti qabatanii rakkina baay'ee keessa kan seenan hamma dhala dhabuutti kan ga'an dubarris dhiirris waa'ee karaa qaama saalaa dubaraa yookaan dhiiraa dhangala'aa adii ba'uu isinitti hima. Sababii maaliif dhufaa? Namoota akkamii irratti baay'ataa? Wantoota kanaaf maaltu nu saaxilaa? Yoo yaalamuu baanne immoo komplikeeshinii yookaan immoo xaaxaa akkamii fidaa kan jedhuun isinitti himaa. Hamma dhumaatti na faana tura. Chaanaaliin kun chaanaalii isin mana keessan teessanii waa'ee fayyaa keessanii ittiin follow gootanidha. Yoo jaallattan subscribe godhaa. Yoo jaallattan share like gochuu hin dagatinaa. Har'a waa'ee fayyaa baay'ee barbaachisaa kan ta'e namoonni baay'een sodaatanii mana qabatanii kan ta'an wayin immoo rakkinan qabu chillaa jechuutiin jechuudha yookaan ignore gochuutiin rakkinan qabu yoo tures waan irratti uumuun qabu. Dhiironni immoo yeroo tokko ispeermiidha yoo jedhanii yeroo itti yaadan jira jechuudha. Otoo qaamni isaanii hin ka'iin akkasumas immoo otoo miira sana hin qabaatiin ispeermiidha jedhanii yaadu jechuudha. Kun ispeermii miti. Otoo akkasumatti noormaalii karaa qaama saalaa keessanii dhangala'aan adiin isinirraa ba'u ispeermii miti. Dubartoota irraallee foolii kan qabu keelloo kan fakkaatu takka immoo greenish yookaan immoo magariisa kan fakkaatu adii foolii kan qabu kan hooksisullee ta'uu ni danda'a jechuudha. Kun dhiira irrattis dubara irrattis mudachuu ni danda'a jechuudha. Warri isin mudatee beeku yaalamtanii beektan waa'ee isaa dhageessanii akkasumas immoo waa'ee isaa bartanii ta'uu danda'a. Warri isin mudatee immoo ignore gootanii mana teessanii daftanii deemtanii akka mana yaalaa ilaalamtaniif. Warri immoo isin hin mudannee gara fuulduraatti isin mudachuu danda'a yookaan immoo nama mudates bor dhaga'uu dandeessu waan ta'eef yoo kana dhageessan deemanii akka mana yaalaa ilaalaman ofii keessanis immoo akka mana yaalaa ilaalamtan akka isin dandeessisu isin godhaa jechuudha. Viidiyoo kana sirriitti daawwachuu fi hubachuuni jechuudha. Hamma dhumaatti na hordofuu hin dagatinaa. Dhangala'aan karaa qaama saalaa dubaraaf dhiiraa dhufu yeroo baay'ee infekshinii walquunnamtii saalaan daddarburraati kan dhufu jechuudha. Infekshinii walquunnamtii saalaatiin daddarburraati kan dhufu. Yeroo tokko cobxoo, fanxoo jettanii waamtu jechuudha. Inni kun immoo dhukkuba cobxoo gonooriyaa akkasumas immoo dhukkuba fanxoo sifiliis jettanii warri kan waamtanidha jechuudha yeroo baay'ee. Garuu baakteeriyoonni kun yookaan baakteeriyaan dhangala'aa karaa qaama saalaa fidu kan dhiiraas kan durbaas jechuudha. Vaginal discharge syndrome yookaan immoo urethral discharge syndrome jennee waamna jechuudha. Inni kuni baakteeriyaa kana infekshinii dhiira baakteeriyaa qabu kanarraa yookaan immoo baakteeriyaa dhiirarra yoo jiraate dubararratti ni darba. Dubararra yoo jiraate immoo gara dhiiraatti ni darba jechuudha. Karaa walquunnamtii saalaati baakteeriyoota kana kan fudhannu jechuudha. Baakteeriyaa kana yeroo fudhannu immoo baakteeriyoonni kun milikkita akkamii argisiisu? Karaa qaama saalaa dhangala'aa gadi ba'u argisiisu jechuudha. Yeroo tokko malaa fakkaata. Malaa kan fakkaatu dhangala'aan kun karaa qaama saalaa kan ba'u malaa kan fakkaatu. Inni kun qaama keenya madeessuu fi akkasumas immoo ureetera karaa fincaan keenya ba'u madeessaa gaafa sanaa dhangala'aan karaa qaama dhiiraa dhufaa jechuudha. Karaa qaama dubartii kan dhufu immoo gara barrii gadameessaatti kan jiru gaafa dallanu yookaan immoo inflamed ta'u infekshinii gaafa uumu foolii kan qabu dhangala'aan karaa qaama saalaa dubartii dhufaa jechuudha. Hooksisuun fincaan illee dafee nu qabuun nu sarduun akkasumas immoo fincaan xiqqoo nu qabee baay'ee akka nu qabeetti fa'aa seensi gochuu fa'aa dandeenya jechuudha. Kanaaf dhiirota irrattis rakkin fincaanii kun mudachuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf dhiirris haa ta'u dubartiin karaa qaama saalaa dhangala'aan sin ba'u yoo jiraate walquunnamtii saalaatiin isinitti dhufe ta'uu danda'a waan ta'eef hatattamaan mana yaalaa deemtanii ilaalamuu qabdu jechuudha. Yoo ofirra tursitan haga dhala dhabuutti sin geessuu danda'a jechuudha. Haga ujumboo gadameessaa keessanii miidhuutti kan dubartootaa haga gadameessa keessan miidhuutti haga oovaarii keessan miidhuutti ga'uu danda'a jechuudha. Kan dhiiraa haga
cidhaan keessa miidhutti akkasumas immoo haga dhala dhabutti haga hadhuraa gadi dhukkubbii hamaa nurra turu nu qabsiisuu danda'utti nu hubuu danda'a waan ta'eef kanaaf hatattamaan gara mana yaalaa deemnee ilaalamuu qabna jechuudha. Mallattoo akkasii yoo qabaanne jechuudha. Inni kun yeroo baay'ee akkamittiin hir'isuu dandeenya? Of eeggannoo gochuutiin, unprotected sex gochuu dhabuutiin, yoo walquunnamtii saalaa goone immoo kondoomii fayyadamuu akka yoo dandeenye gochuu dhiisuu. One sexual partner yookaan immoo gwaaddenyaa tokko ol qabaachuu dhiisuu. Yoo immoo sana gochuu hin dandeenye immoo yeroo walquunnamtii saalaa kun kondoomii fayyadamuu qabna jechuudha. Dhukkuboonni kun walquunnamtii saalaatiin darbuutiin gadameessa keenya akkasumas immoo ujummoo gadameessa keenya inni gara biraan immoo dhiirota irratti immoo yureetiraa isaanii miidhuu waan danda'anii fi akkasumas cinaan isaanii miidhuu waan danda'anii fi kanaaf of eeggannoo gochuu qabna jechuudha. Mallattoo akkasii yoo ofirratti argine hatattamaan gara mana yaalaa deemuutiin hakiima biratti ilaalamuu nurra jiraata jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Yoo jaallattan ammas irra deebi'een jedha subscribe gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa. Gaaffii yoo qabaattan koomentii irra nuuf kaa'aa.